Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqqaalii ilmaan ayyaa bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isinaa qaqqabu jecha bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu jecha barnoota keessan kan addaan isin duraa kutame isiniif qabannee dhufnee jirra. Yeroo dabre eessarra dhaabnee aggregate demand and aggregate supply analysis kan jiru eessarra geenyee dhisne shift in aggregate demand curve isa jiru kana dhooyineeti bira dabarree dhiifne. Arra mata duree kamirraa kaasnaa factor affecting consumption ka jiru kana jechuudha. Factor affecting consumption isa agartan kana jechuudha. Factor affecting consumption isa jennuun kana jechuu isa kanarra jalqabnaa jechuu. Haala kanaan karaa barnoota keenyaatti deemuun duratti an Abdurriidha. Ani Abdiidha Abdurriitich miidiyaarraan isin bira qaqqabaan jira. Like, share, subscribe, comment gootanii Abdurrii jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Viidiyoo yeroo agartan laayikii nama yeroo xiqqaa isinirraan fudhatu sakandii takka isinirraan fudhatu laayikii yeroo isinirraan gubu laayikiis mangoone laayikii tuqa harka keessanii murinii qaraatiillee isinii halaaffisu yoo laayikii gootaniis anuma guddiftan kafaltii takkaan alatti barnoota keessan iddoo teessaniitti kumbula keessan jala teessaniittis akka hubattaniif lafaa jirraa. Dhaloonni keenya maaliif dhaloota namaatii gad dhaloota alagaatii gad maaliif taha jechuudhaan isteepii kanarratti hojjechaa jirra. Nu ol kaasaa nu guddisaa wal guddifnaa wal guddifnee kara fuula duraatti waliin imalluun afeerraa kiyyaa barnoota waliin turtii gaariin isiniin jaa. Abdurrii Tich miidiyaa sarch gootanii yuutuubii irra gadhiiftanii iddoo duwwaa sarchii san irratti yookaan tuytan taatan Abdurrii Tich miidiyaa kallattiin harkattu. Haala kanaan barnoota keessan kan darbees yoo gaafii irra qabaattan gaafii karaa keessootiin miisajjiin bilbila koos isiniif hin barreessaa waan isin dhibe bilbiltanii za'aa feetanitti gaafachuu dandeessu. Yeroo viidiyoo yuutuuba irrattis daawwattanii waachaa hor akka xiqqishumallee ta'u nuuf guddatu. Sabskraayibiin kuma takka ga'ee jira ammallee sabskraayibiis nu guddisuu hin dagatinaa. Laayik, sheer, sabskraayib, koomaant gootanii hiriyoottan keessan kan arkin biraanis yoo geessan Abdurriin hamilee isaatiin kara fuula duraatti isin ceessuudhaaf waadaa jalqaba isiniif galesan isinirraan diiguu isinii wajjin jira hamma isin qorumsa biyyoolee isaa fudhattanitti waliin jirraan afeerraa kiyyaa barumsa keessanii wajjin turtii gaarii. Eessa dhisne factor affecting consumption kana jechuun amma maali wantoota maaliiti? Wantoota faayidaa irratti dhiibbaa uuman fakkeenyaaf jechuudha. Factor affecting wanta ga'ati waan itti fayyadamtu kanarratti affect dhiibbaa uumu jechuudha. Faaktaroota waan challenge si godhu dhiibbaa faayidaa keetii irratti waan challenge si godhu inni kun maali? Kana jechuun wantoonni faayidaa irratti faayidaa dhuunfaa haa ta'u kan waliinii haa ta'u faayidaa irratti dhiibbaa uuman inni maal fa'a? Faayidaa irratti wantoota dhiibbaa uuman factor affecting consumption. Warreen amma factor affecting jechuun warra maalla challenge faayidaa keetii irratti uuman jechuudha. Yookaanis wantoota faayidaa irratti maal uuman fayyadama irratti waan ati fayyadamtu jechuudha. Faayidaa jechuun waan fayyadaman wanta consumption jechuun fayyadamanii beektanii affecting dhiibbaadha yookaan miidhaa jechuudha. Faaktaroonni challenge jechuudha. Wanta challenge maal irratti uuman fayyadama keetii irratti yookaan faayidaa keetii irra yookaan waan fayyadamtu kanarratti dhiibbaa irratti uuman tokkoon tokkoon isaanii ni ilaalla jechuudha. Isaanis maali? Four factors that can affect consumption are wealth. Inni tokko maali? Wealth, exception, about future price and what? Income, interest rate and income tax. Isaan jechuudha. Isaan kanneen takkaan isaa halaallu. First one is what? Wealth. Kana jechuun namni hin beekne hin jiru. Wealth jechuun qabeenya. Qabeenya jechuun maali? Individual consume not only
the basis of their present income but also on the what basis of their wealth. Dhageeffadhu gurra banii. Kana jechuun maali? Qabeenya jechuun maali? Namoonni dhuunfaa takka bu'uura galii nama yookaanis galii maali amma yeroo ammaa kanatti qabu yookaanis kashuuraan harkarraa qabu qofa osoo hin ta'in jechuudha. Qabeenyi isaanii walumaa galatti kan walootiis kan dhuunfaatiis kan biyyaatiis jechuu irratti hundaa'uun wanni fayyadamu sun hundi maali? Qabeenya jennaan. Kana jechuun maali? Wealth jennaan jechuudha. Greater wealth make individual feel functionally what? More scarce and thus more willing to speed. Kana jechuun maali? Wanti takka jechuudha. Yeroo ati fayyadamtu fayyadamaa taatee jechuudha. Qabeenyi guddaan namootaan dhuunfamaa yookaanis maallaqa akka gartee nageenya akka ammaas maali qabataniif namni dhuunfaa takka akka qabatu yookaanis kenninsi yookaanis haala hin fakkaanneen jechuun baasii ati gochaan alatti yookaanis gochuuf fedhii maletti jechuun wanti fedhii maletti haala qabatamaa hin taaneen sirraa taasifu yookaan sirraa ba'u kun maali? Isa kana humnaa ol baasii humnaa ol itti functional yeroo sirraa ba'u kun maali? Miidhaadha. Kuni maali? Increase in wealth led increase in consumption. Maali? Haaluma salphaan jechuudha. Kana jechuun qabeenyi kee jechuudha. Qabeenyi ati dabaluuf faayidaa yookaan faayidaa dhuunfaa keetiitiif akka dabalu taasisa. Yookaanis akka hir'atu taasisa. Yoo kan irratti dabalu ta'e yookaanis kan itti fiddu yoo kan ta'u ta'e yookaan immoo kan irraa qisaasessitu yoo kan ta'u ta'e jechuun inni duraan jiru sun ni hir'ata yookaan immoo kan gubbaan dabalu ta'an ni dabala jechuudha. Haala kanaan amma inni increase wealth led increase in consumption waan fayyadamtu san faayidaan sun faayidaa biraa hafiddu ta'u wanni san faayidaa biraa ni dabala. Faayidaan isaa faayidaa jalqabaa san gubbatti faayidaa biraa ni dabala jechuudha. For example halaallu fakkeenya akkamitti? For example consumption increase this aggregate demand rise and aggregate demand curve is what? Shift in the right. Yeroo kana wanni ati asirratti dalagattee qabdu kun jechuudha bifa shiftiitii yookaan giraafiitiin kan kaastu yoo tahe jechuudha. Haaluma fakkeenya kanarratti ilaallachuu qabda. Fayyadamni kee dabalee fedhiin waliigalaa keet maal ta'a? Ol ka'e. Karbii fedhii sanirrattis aggregate demand karbiin kun jechuudha. Aggregate jechuun kan waliigalaati immoo wanti ilaalaa jiru jechuudha. Galii waliigalaa yookaan galii internationaalaa irratti jechuudha. Wanti san gara mirgaatti yookaanis gara harka mirgaatti karbiin kee sun ol ni dabalaa jechuudha. Yeroo kana qabeenyi kee maal ta'a? Hara dabaluutti deema. Ammallee kottu. What will happen if wealth decrease? Ammallee decrease in wealth led to a what? Fall jechuudha. Kufuu jechuudha. Sorry. Fall in consumption. Yeroo amma qabeenyi kee kufuu jechuudha. Which in its turn led to fall in aggregate demand. Consequently what? Aggregate demand curve shift to the left. Yeroo kana maal taha? Wanni kun decrease. Wanti kun vice versa. Faallaa horii deemee jira ni kufaa jechuudha. Asirratti gisee kana karbii fedhii irrattis qabeenyi kee maal taha? Ni kufaa jechuudha. Qabeenyi kee yoo hir'ate ilaala. Yoo hir'ate maaltu ta'a jettee yaaddaa ilaalama fakkeenyaaf jechuudha. Qabeenyi hir'achuun faayidaa akka gadi bu'u taasisa. Kun dabree maal ittisa yookaan fedhii waliigala keetii akka gad bu'u ammaas ni taasisa jechuudha. Fedhii ni beekta gaa diimaandii jechuudha. Ni hir'isa. Kanaaf faayidaan kee yeroo kana amma shiftii irratti jechuudha. Aggregate diimaandii shiftii irratti maali? Wanni san akka hir'atu ni godha jechuudha. Haala kanaan laallaa jechuudha. Gabbuyi.
wealth and aggregate demand halaalummaa asirratti wealth and aggregate demand qabeenyaa fi fedhii walii galaa jechuudha. Fedhiin akka addunyaa fedhii internaashinaal yookaan aggregate fedhiin walii galaa jechuudha. Kottu amma asirratti na laali asirratti jechuudha. Aggregate wealth and aggregate demand increase in wealth yeroo qabeenyi kee dabalu karviin fedhiidhaa ni dabala. What? Shift curve is what? Increase. Aggregate demand is what? Increase. Garte aggregate demanding akka maduro laalletti aggregate demand jechuun macro and micro keessatti aggregating kun jechuudha khawwaliini yookaan khawwaliini khaw individually kan ta'in khawwal yookaan akka biyyaatti waan ta'u yenne fedhii walii gala keetii qabeenyi kee kan yookaan dabalu ta'e fedhiin keetii ni dabala. Fakkeenyaaf ati yoo fedhiin kee amma laal asirratti wanti isin laaluu qabdan human want is unlimited but resources limited waan jansan jechuudha. Fedhiin ilma namaa daangaan qabu qabeenyi garuu ati qabdu ni daangawa isaa si daangeessa jechuudha. Hammuma qabeenyi kee dabalu fedhiin keetis maal ta'a dabala jechuudha. Yoo fedhiin kee irratti qabeenyi amma fakkeenyaaf ati qabeenyi kee fakkeenyaaf ati har'aan tana makiinaa qabdaa jennu makiinaa kana biraan makiinaa biraa bituuf yaada qabda. Fedhiin keetis ni dabala amma kan wadala takka hin qabne fakkeenyaa godhannu. Namni tokko wadala bitachuuf fedhii qaba garuu inkaamiin isaan ga'uuf haala kanaan jechuudha. Inkaamiin isaa waan hin geenyeef wadala sanuu bitachuu hin danda'u. Wadala san eega bitate fedhiin isaa wadaluma san irra dhaabbatti. Kun ammoo qabeenya waan qabuuf makiinaa baajaaj bitate jalqabaa jennu. Baajaaj irraa milibaas yookaan makiinaa ittiin deeman tana bitate. Isarraan hara makiinaa bira guddootti deemaa jechuudha qabeenyi isaa. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu. Garuu wanni si dhaabu maali? Qabeenyi ati qabdu asirratti si dhaaba. Wanta kana beeziidhaa addaan bakka kanatti adda baafadhu. Human want is unlimited but resources limited. Kanaatu si daangeessaa jechuudha. Haala kanaan laalu. Inni biraa decrease in wealth. Qabeenyi kee yookaan irratu ta'e karviin fedhiisan decrease ni irrata. Aggregate demand karviin ammas decrease ni irrata kunillee. Haala kanaan qabadda. Wanti kun konseptiidha. Isin hin dabrin. Heshi. First second step. Inni biraadha. Maali? Exception about future price and income. Okay? Sirriitti na hordofi. Kana jechuun maali? Kana jechuun maali? Waa'ee gatii fi galii gara fuula duraatti jechuudha. Irraa namni yookaan abbaa qabeenyaa takka yookaan akka biyyaatti wanta eegamu jechuudha. Waan gara fuula duraatti qabeenyi eegamu. Waa'ee gatii fi maal? Price gatii fi galii jechuudha. Gara fuula duraatti kan eegamu. Asirratti sirriin irraa hordofi. Kottu. Yeroo kan if individual expect higher price in what? The future. They increase current consumption expenditure to buy good at the lower current price. Yes, dhageeffadhu sirriitti. Kana jechuun maali? Namni takka jechuun waa'ee galii kana irratti namoonni dhuunfaas ta'u hawwaliinis ta'u karaa fuula duraatti jechuudha gatii ol ka'aa yoo eegan gatiin ol ka'aa yoo eegan waan takka bittee jechuun boruuf kaa'u gatiin amma gadi aanaa ta'ee meeshaalee bitachuuf baasiin fayyadamaa kun amma ni dabala. Yoo amma dabale zaa inni irratti eegee bitee waan san gaafa inni qaalee ni gurgurataa jechuudha sila akka namni innaatti. Garuu wanti kun ammoo inni kun maali? Za'uma inni maal ta'e namni dhuunfaa gara fuula duraatti gatiin ol ka'a je'ee eegaa ture gatii waan sanii maal godhe gatii ammaa san gadi aanaa ta'een meeshaalee takka yoo bitate magaalaarraa baasiin fayyadama isaa san amma ni dabalu. Booda san garuu yoo irra ta'e isiin san miidhaa jechuudha. Ammaan tana sirriitti ilaali. Wanta takka midhaan takka biti yookaan meeshaa takka daldalaa takka amma fakkeenyaaf firmii tokko meeshaa takka Taayiwaan takka huccuu takka hegeree isiin kun ni dabala jedhee yookaan huccuulleen hin ta'u garuu asirratti inni kun faashinii biraa gubbaan dhufu mala midhaan nyaataa takka fudhadhu fakkeenyaaf midhaan nyaataa baaqelaa yookaan shumburaan takka ni dabala an boru dabaluun oolu jettee har'a bittee yookaan keessu ta'e boru gatiin isaa san ni dabala yoo ta'e wanti kun
faayidaa daldalaa takkaa yookaan future gatiin wanna kana hara fuula duraatti dabaluu isaanii milkeessaa jechuudha. Wanni kun meebiidha. Ni ta'a yookaan ta'uu dhabuu danda'a. Wanti kun faaktaroota keessatti ramadamaa jechuudha. Sirriitti na hordofe ammaas. This increase in consumption led by what? To an increase in aggregate demand. Wanti kun aggregate demand keessatti maali? Bu'aa guddaa ni qaba. Kottu. Kana jechuun amma maali? Wanti takka jechuun wanni hin jarjarreef isin jalaa barataan miidhamu jira kan hin miidhamne jira. Garuu haalaan kayyoona hordoftan barataan akka fedheetu irraa ni qabata jedhee namanaa barsaan akkanaa hin jiru jabeeffadhaa sirriitti hordofa. Namni hundi wanta koonseptii irraa isiniif akkan ibsine onlaayina bakka hundaa hojjechaan ture waan ta'eef waan adda addaan hojjedha. Teknooloojiis wantoota adda addaa irrattis ilaalaan jira. Barsaan afaan Oromootiin haala kanaan gartee namaaf qabu tokkoon ammaan tana ijoollee lafaa maddiitu dhufaa jirti. Wanti kun akka isiniif galuuf sirriitti hordofa. Bilaash nan lallabsiisu ta'a jechuudha. Dhageeffadhu. Kana jechuun maali? This increase in consumption led to an increase in aggregate demand. If what? Aggregate demand irratti jechuudha. This increase. Wanti kun maali? Hara fuula duraatti wanti kun maaltu ta'a jedhee yaade namichi kun amma fakkeenyaaf dabalaan yookaan dabalaan fayyadamni gatiin isaa san yookaan ni dabalu ta'e jechuun kun fedhii waliigalaa akka dabalu ni taasisa. Namoonni kun yeroo kana namoonni dhuunfaa hara fuula duraatti gatii gadi aanaadhaan waan takka yoo eega baasii fayyadaman amma ni hir'isu. Yoo amma osoo itti yaadamin jechuun kan ta'u ta'e kan yeroo ni hir'isaa jechuudha. Kuni maali? If individual expect lower price garte in the future, they decrease current consumption expenditure. Wanti akkasii ni dabala jettee kan bitu ta'e tarii immoo hir'isuu mala wanti san yeroo kana wanni san baasiin taaneef si qisaasaa jechuudha expenditure keessa si galcha. Reduction in consumption led by decrease in aggregate demand. Similarly, what? Exception of higher future. Ta'uu mala. Income is increased. Consumption which led by what? To what? Increase in aggregate demand. Excellent. Laali gamma asirratti. Reduction. This is what reduction. Wanti kun jechuudha amma fakkeenyaaf fayyadama irratti wanni kun amma haala amma isin ilaaluu qabdaniin jechuudha. Wanni ati fayyadamtu sun jechuudha. Fayyadamni keessun jechuudha. Hir'inni fayyadamaa kun jechuudha. Fedhii waliigalaa aggregate demand ka jenneen san jechuudha. Isaan irratti akka irratu ni taasisa. Haaluma wal fakkaatuun galiin ati silaa qabdu kun gara fuula duraa ol ka'a ta'a. Yookaan ammoo ni hir'ata ta'a. Garuu immoo akka amma yaadametti ol ka'a ta'a jedhee yaade. Garuu immoo wanni san inni eegamuun yookaan fayyadamu san maal ture? Fayyadamni akka dabalu ni taasisa jechuudha. Kun ammoo maali? Fedhii waliigalaa akka dabalu ni taasisa. Faallaa kanaas galiin gara fuula duraa gadi bu'uu yookaan gadi aanaa ta'a. Jedhee eeguun isaa immoo faayidaa isaa maal godha? Ni hir'isa. Kunis fedhii isaa waliigalaa san maal godha? Ni hir'isa. Wanti kun faallaa walii deemee jechuudha. Haala kanaan negatiiv impaaktii keessaa qabaa jechuudha. Sirriitti hordofi. Kanaaf contrast to the what? Contrast to the what? This exception of lower future income is decreased consumption which what led to decrease in aggregate demand ni irrisa ta'a yookaan ni irrata jechuudha. Wanti san gad deebi'attee yookaan ka fuula duratti yeroo waliin deema yeroo inni gad deebuutti akka isa san gad deebi'u kan shakkiitu wanni san dhugumaan gad deebi'a wanni san faallaa isanii deebi'a jechuudha. Deebi'ee wanni sun fedhiin nama sanis maal bu'a gad bu'a jechuudha. Wanni silaa inni fide sunis maal gad bu'a asirratti qabadhu haala kanaan. Kanaafun isa kana exception about future price kana jechuun amma qabeenya kara fuula duraatti ni dabala qabeenyaaf fedhii waliigalaati wanti kun exception about future price qabeenyaaf gatii waliigalaa hoggalaallu except higher future
price laal gartee kana jechuun maali qabeenyi dabaluun isaa maali kara fuula duraatti maal godha karvii fedhii san maal godha ni dabalchiisa karviin fedhii ni dabala asirratti kunis aggregate demandiin fedhii waliigalaas ni dabala hundinuu waliin dabala except lower future pricing gatiin waliigalaa yookaan hir'isu ta'e jechuudha karvii fedhii irratti hir'annaan aggregate demand karvii irrattis wanti kun decreaseidha jechuudha haaluma kanaan ni deema wanti kun fallaa'u irra caalatti economics irratti wanti kun vice versa deema jechuudha ammallee except is higher future income garte except is higher future income gara fuula duraatti jechuudha wanti kun jechuudha fakkeenyaaf gara fuula duraa ol ka'a yookaan ol aanaa yoo eegu ta'e wanni san produce mallattoo produce qaba jechuudha asirratti ilaali except higher price income asirratti galiin gara fuula duraa ol ka'a yookaan ni dabala jettee yaaddee wanni san siif milkaa'e taanaan karvii fedhii irrattis wanni san ni dabala aggregate demand irrattis ni dabala yoo wanni san irrata jettee yaaddee za'aan sanii waliin wanni san kan irratu ta'es wanni san akkasumatti karvii fedhii irratti ni irrata aggregate demand karvii irrattis maal ta'a galiin kee inkaamiin kee ni irrata jechuudha haala kanaan laaluu qabdaa dabarfadhu waan salphaadha kun wooma konseptii qofarraa qabattanii interest rate interest rate amma fakkeenyaaf namni interest rate ni beektu gaafa gadii barattee turte amma waan hin siimuu qabu jechuudha interest rate fedhi jechuudha dhala jechuudha dhalti kun jechuudha akkamii dhalti kun haala kamiin affeektii ta'uu danda'a chaalenjii qabeenya irratti ta'uu danda'a hordofi current imperial work show that spending on consumer durable is what sensitive to the interest rate kana jechuun laal hordofi gaasirritti kana jechuun dhalli takka jechuun hojiin amma fakkeenyaaf amma ati hojii takka akka agarsiistutti meeshaalee takka yoo baasii meeshaalee takkaan fayyadamaa yeroo jirtu yeroo dheeraaf bahu jechuudha yeroo dheeraaf ati waan kana fayyadamaa ka turte yoo ta'e jechuudha yeroo dheeraa ati waan san fayyadamte ta'uu akka waan ati saniin fayyadamteef jaa dhalli irratti kan hundaa'etu jira dhalaan waan takka fuuta fakkeenyaaf maallaqa meeshaa takka baankii irraa maallaqa liqeeffattee meeshaa takkaan kan dalaytu ta'e dhalli san maali hojiin ati waan kanaan hojjettu jechuudha maallaqa saniin hojjettu maal agarsiisa dhala agarsiisa wanti san jeewu amma dhalli kunis meebii waa lama qaba jechuudha asirratti baasii meeshaalee sana fayyadamtee yeroo silaa yeroo dheeraaf waan tana itti hojjettee jechuudha bahu dhala irratti kan hirkate yookaanis kan hundaa'e waan dhala irratti hundaa'eef tarii ati meeshaa san daldaltee kasaaru malta asirratti jechuudha haala kanaan yoo hundaa'e ta'uu isaati dhalli haala kanaan meeshaan dhala kanaan dalaydoo akkam ta'a hara fuula duraatti many time many this what many this item in what financed financed by what browsing halaan ana mareefu siinjee financing by browsing isaan kanaa waliin jechuu meeshaaleen kunneen baay'een isaanii maali isaanis liqiidhaa yookaan maallaqa faayinaansii irraa ati fudhatteen jechuudha maallaqaan kan argamudha isaan kun gara fuula duraatti eeysatti si geeysa hoottu gaamma so and what increase in an interest rate dhalli san akkasi dabalu godha increase in monthly the monthly payment kafaltiin ji'aan akkasi dabalu ammallee amount of which are what linked to what in their purchased in what purchased in reduce their what consumption okay sirritti na hordofi asirratti hoggaansi ibsu jechuudha kanaaf maali wanti kuni ati waan san eega akkasi fidde booda reefuun tana wanta maallaqa liqii saniin fidde yookaan liqiin sun ammoo dhala qabdii dhala saniin kan fiddu tahe meeshaa san kan hojii irratti oolchitee irraa success tahuu dandeessu taate wanna san ni milkeessita yommuu milkaa'uu baattes ni dhabdaa jenne amma haala sanii dhagaye meeshaaleen kunneen jechuun baay'een isaanii maal liqiidhaan kan dhufaniin isiniin jeereefu
garuu wanni ati beekuu qabdu eega dhala dabaluun maallaqa kafaltii ji'aan ammaa si godha ji'aan kan bittaa isaanii wajjin wal qabatu yookaanis dabaluudhaan yoo fayyadame inninis wanta silaa isa sanii baasii isa sanii maal ni irrisa achirratti baasii sanii maali ni irrisa consumption isaa reduce godha jechuudha reduce godha kanaaf what this reduction in what consumption wanti kun ammaas maal fida led to and the decline in aggregate demand akka kufuni godha jechuudha alternative decrease in interest rate dhalli kee maali reduce monthly ji'aan akka maal ta'u payment in amount kafaltii keetii akka irratu ni godha jechuudha which in linked in the purchase of what durable good and thereby increase their in consumption kun increase in the consumption led to and what increase in aggregate demand akkuma reefuu wal dhabaa jechuun kun asirratti sirri dhageeffadhu fayyadamni ati waan kanarraa fayyadamtu hir'achuun kun fedhii waliigala keetii maal akka hir'atu ni godhan mallee kun illeen ilaal wanta san yoo irraa milkooyte milkaa'uu baannaanis kasaarte akkasuma jechuudha dhalli kee wanta san dhalaan fuute meeshaa san dhalaan fuute yookaan irraa milkooyu taate fedhii waliigala keetii increase ammallee baasiin isaanii atitti fiddees increase ammallee deebitee karbii fedhii irratti illee wanni san increasiif ta'a jechuudha wanti kun haaluma sanii malee waan biraati akka waan gaaraa takkatti laayinaa salphaadha. fayyadamni ati fayyadamtu hir'achuun ammallee fedhiin waliigala keetii aggregate demand jenneen san jechuudha inni sunis hir'achuun maal yoo ati waan sanirraa waan akka silaa gubbaarraa fidde sanii waan sanirraa gammaddee ati gurgurattee itti milkaa'uu baatte waan isan faallaa isanii sirraa ta'a jechuudha kun ammoo maal fida maallaqni kafaltii ati ji'aan kafaltu sun ji'aan amma silaa kafaltu ni hir'isa kun ammoo bittaa meeshaalee yeroo dheeraaf turanii wajjin kan wal qabatu yoo ta'u jechuudha meeshaa san bittee osoo gurgurin mana tursiiftee jechuudha fakkeenyaaf wanni san kafaltiin ji'a waan san ati reetii jalaa baaftu san isa sanii yoo hojii yoo kan si wal dhabute wanni san ammaas faallaa isanii sii ta'a jechuudha isa milkaa'ee san jechuudha inni kun yeroo kanatti meeshaaleen yeroo dheeraaf turu wajjin kan wal qabatu ta'uun isaa maal fida kanaas fayyadama inni amma fayyadamaan asirratti jechuudha meeshaan san dhallisaa yoo ol ka'e faallaa isanii ta'e kufa garuu immoo faayidaan isaa yoo kan dabalu ta'e wanni sanis increase ta'a maal ta'a consumption yoo kan dabalu ta'e warreen isa kana barbaadanis ni dabalan increase in aggregate fedhiin wanta kanaatis maali aggregate demandinis increase ni dabala jechuudha haaluma kana wanti biraa takka illee hin jiru okay haaluma kanaan na hordofi asirratti maali wanni ati ilaaluu qabdu fakkeenya isaa jechuudha interest rate and aggregate demand dhalaa fi maali fedhii waliigalaa decrease in amma asirratti hootu decrease in interest rate dhalti kee yookaan kan irrachaa deemu yookaanis kan irratu yookaan ta'u ta'e karbii fedhii irrattis wanni san lammaa asirratti hootu dhalti amma kun dhala gaafa laasaniiti dhalti kan irratu yoo ta'e dhala san kajalaa irriste haa karbii fedhii irratti wanni san increase ni dabala aggregate demandinis increase ni dabala jechuudha asirratti inni kun amma isaanii adda dhala wanta san dhalaan fuute wanna kana dhalaa asirraa baasaa deemta nama waan asirratti dabaafachuu qabdu dhalti tun kan namaati meeshaa dhalti sun kafalte manzili ijaan irraa galchitaa jenne asirratti dhalti sun sirraa irrachaa deemti faayidaan ta'e garuu maali ni dabalaa jechuudha dhalti sun ammoo si dabalaa ka deemu ta'e faayidaan ta'e hin jiru wal nyaataa wanti kun asirratti increase in interest rate dhalti ta'e immoo yookaan increase taatu taate dhalasa waan takka jalaan baafne bar isuma biraa san gubbatti manzilii ji'aanis gubbat dhufe meeshaan kee bakkuma san jira takka irraan gurgurre takka ittiin geeddarre jechuudha fedhii namaatis hin guunne waan takka illee hin finne kanaaf karbii fedhii irratti wanni sun dikiriis ta'a aggregate demand irrattis dikiriis ta'a jechuudha. Okay, thank you. Asumarratti dhaamnaa barnoota keenya kan irraa yeroo biraa barnoota biraa income tax hajuu kana qabannee isiniif dhiyaanna. barnoonni keenya kan irraa asumaan xumurama yeroo biraa barnoota biraa qabannee isiniif dhiyaanna kutuma addaan cite kana qabannee isiniif dhufna hagasitti turtii gaarii nu qabaadhaa nagaan nu turan afeerraa keenya yeroo gaarii qabaadhaa nagaan nuuf jiraadhaa like share subscribe comment godhuu hin dagatina like kuma fi share subscribe comment gootaniituma nu jajjabeessitu malee waan biraa takkallee nu hin gootu haala kanaan YouTube irratti yeroo daawwattan viidiyoo kana maal gootu achirratti waa chaaworiin akka dabaluuf
daqiiqaa 5 fi hanga gartee walakkaa takka illee ta'u akka waachaa horiin dabaluuf qarshii 3 meegabaayitii guuttanii achirratti nu daawwattan yuutuuba irratti jechuudha. Osoo onlaayinuma gubbayyoo kan nu daawwattan ta'e nuuf adivaanteejiidha. Hamileen keenya ni dabala jechuudha. Fedhiin keenyas haay inkiriistaa isinis inkiriistaa teessanii waliin fayyadamaa taanaa jechuudha. Haala kanaan jabaadhaan isiniin jaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan nu jiraadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gootanii Abdurrii Tich miidiyaa jajjabeessuun dalagaa keessanii anammoo isin cinaa dhaabbachuun dalagaa kiyyaa waliin kara fuula duraatti haa imaluun isiniin jaa yeroo gaarii na qabaadhaa. Nagaan na jiraadhaa.